ኪዳነ ምሕረት የአምላክ እናት መዝገበ ጸሎት ሳሊተ ምሕረት ስምሽን ስጠራ ከቤትሽ ገብቼ በዙሪያዬ ያሉ ሸሹ ጠላቶቼ ኪዳነ ምሕረት ጠበቃ ለነፍሴ አማልጅን ድንግል ሆይ በቅድመ ሥላሴ Ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota warqituu biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan maraaf nageenyi koo bakkaa fi lafa isin jirtan maraatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota koo nagaa keessan nagaa guutuu qaba. Nagaa isin qabu nagaa isinan qaba jechuudha fi galata Waaqayyoo agaarraatitti fayyaan qaba. Maal garuu ijoollee dhugaa rabbitti kun maalan siin godhe? Maashandana godhattu gaa bakka waan jedhuun dhabe sabboontu ati nama guddoonsisee nama gorsitunsisee ati garuu ajandana godhattee tatillee viidiyoo hojjetattee jechuudha. Atillee ol labaastee miidiyaa gubbaarratti maal si baddalee dhugaa siin kabaja iddoo olaanaa siif qaba. Maal viidiyoon irratti hojjetinaa jechuun afaan Oromoo miti moo dhageessanii gurra qabdu miti? Maashandaa nama godhattu bakka akkalaas isin ga'ee jira. Bakka eenyumtuyyuu ni jaalatas ni dhabas ni argatas. Asimmoo akka nama tokko bakka waan ta'eef waan darbe tokko immoo achas deebitanii maaf mataa namaa dhukkubsitu. Maa dabattee narraa hin teenye maal isin godhe? Gaamma amma geeta Oromummaa kiyyaa na jibbisiisee jira. Maal uummata kana keessa badina hin dalage? Maashandaa na godhattu maal bakka isin hin ga'u? Okay, yoo gaafii wal barbaadan keessan nan gaafattanii yoo namni nama araarsuudhaaf fedhii qabu keessa nama gaafatee nama araarsa. Yookaan immoo kalaas bakka narraa taa'anii waa'een keessan hin dubbadhu waa'ee kennaa seenaa isin hin jedheera. Dirqamaa ganamni beeto asitti isin arrabsutti isiniif hin ta'u. Baaduu namaa keessanis maal keessanis hin dhaga'u kan jedhu garee keessa isinii ba'ee jira. Amma immoo isin hin ga'u maaf viidiyoon irratti dalagda? Bakka kan ta'e narra darbee jira. Maaf viidiyoon irratti hojjetattu? Ashandaa biraan hin qabdanii? Ati sabboontu nama beektuu miti ati nama beektuudha jedhee nama guddoo miti ati nama yaaduu danda'u miti ati nama maatii qabu nama abbaa manaa qabu miti ati akkamitti viidiyoo akkanaa irratti dalagda nama maatii qabudha. Maaf ijoollee rakkoo irratti rakkoo maanatti asabumtu? Annaa erga rakkoo koo hubattanii erga amma kana naaf azaazantanii erga amma kana simmarare maa keessan haasoftanii affeechisiisne maaliifin akkas goota? Baay'een gadde dhugaa baay'ee haganan jedhamu sabboontu baay'ee sitti gadda. Kan kaanii miti kan warra kaanii kan siifuudha yaa hafu isheen lama sadii narratti hojjettee jirti ni gahaa garuu mootii maaf narraa hin teenye. Atillee baateetu ol baastaa kana waan namni iccitii namaa baasaa. Okay, iccitii baastanii baasaa rakkoo hin qabu. Maaf viidiyoon irratti dalagdu? Maal biraankii yoo barbaadde viidiyoo hojjedhe siin erga dhugaa? Viidiyoo barbaadde hojjedhe siifan erga. Yoo viidiyoo waan gadhiifattan nabdan. Maaf narraa dabattanii hin teenye? Maal narraa barbaaddu bakka isin dhiisee jira narra na dhiisaa. Rabbi keen sodaattu atillee. Namni waaqa sodaatu hin jiru lafa kanarra surmaayyoo. Lakkii na dhiisaanii jiraachuun barbaadan irraa dabadhaa ta'a. Moo maaf jiraattitu garaa si nyaate?
galata waaqaa ani jechuun miidhamus namaanan kufe malee waaqayyoon hin kufne waan ta'eef waaqayyoon immoo harka qabee nama kaasaa nama dabarsa. Ani darbee jira. Isin maaliif nama kuffisuudha yaaltu qoy? Maaf hin kufneedha moo maal barbaaddaniiti naaf hin galle dhugaa? Baay'een gaddasi jecha sin qabu. Sabboontu nama baay'ee si kabajuudha, nama baay'ee si jaaladhuudha. Garuu har'a si argee jira. Galatoomi. Dhugaa galatooma. Hundi keessanuu galatooma. Dhugaa har'a qabee jechuudha. Oromoo ta'uu kootiyyuu baay'een ofitti gadda. Isuma dhugaa jechuudha. Namni illee hagam akka yaadu, namni illee hagam akka ga'u. Oromoo ta'uun Oromoon ikkoo Oromoo walirratti hin duulu. Isin garuu narratti duultan. Maal badiin isin irratti dalageetu jira? Hoo badiin har'aa qabaattan dhugaa nagaafadha isiniin deebisa. Waan biraatiin na miidha yookiin waan biraatiin yookiin na lola yookiin na rukutaa na deebisa. Yoon badii dalagee jechuudha yookiin immoo si miidhe. Maaf viidiyoon irratti dalagdu? Ndee afaan Oromoo miti kaaban bakka viidiyoon irratti dalagina isiniin jedhe. Isin view keessan barbaadu viidiyoon irratti dalagdu oo view barbaadan viidiyoo bira dalagadha. Moo ajandaa na godhachuudhaaf? Maaf narraan teenye maaf social media irra olla baastu? Baarikkoon isa akkuma keessanii nama maatii qabuudha, nama gola namaa keessa dhaabachaa ooluudha. Tarii qalbiin koo xiqqashuu ta'ee karaarraa dabee jira. Bakka dogoggore sanitti obboleettii kiyya bakka akkasii miteettanii namni na gorsitanii hin jirtanii har'a immoo gadi baatanii maaf viidiyoon irratti dalagdu? Maaliif barbaachise kuni? Lakki yoo rabbii kee sodaattan narraa ta'a lakki viidiyoon irratti hin dalagina isiniin jedhan piliis isin kadhadhee jiran aga obbolummaa aga oromummaa walirraa qabnu isin kadhadhee jiran narraa ta'a dabadhaati. Kalas bakka maal namni hin dhaga'u moo? Maali gurra keessantu duude moo bakka narratti hin hojjetina isiniin jedhee jira narratti hin hojjetina. Kalas hin barbaadan viidiyoo si wajjin hin asbeetu muggutu sin barbaadu. Mataa kee sammuu kee dhabuun barbaadu. Narratti maaf hojjetta viidiyoo? Ati nama guddoo miti, nama yaaduu dandeessu miti ati. Bar dhugaa ati nama gorsiteetu bakka nu wal lolle sanitti nama walitti qabdee nu araarsitu sinatti fakkaataa ture. Garuu dhugaa baay'ee isaa sitti gaddee jira sabboontu. Har'a sitti gaddee yoomiyyuu sitti gaddee sin beeku. Tasuma yoomiyyuu sitti muufadhee sin beeku. Nama iddoo guddaa qabuuf keessa nama tokko turte. Garuu har'a baay'ee isaa sitti gaddee jira. Jabaadhatti fufii galatooma hundi keessaniyyuu jechuudha. Iddoo keessanillee argee jira. Oromoo namarratti duulamoo? Bilis narata. Maamna lanteenyi maal isin godhe? Bakka viidiyoon irratti hin dalagina. Singee jira dhugaa rabbiiti. Baani isin gadduun keessaniyyuu hagana jedhamee ibsullee hin danda'u. Maa isin godhe kana hunda badiin isin irratti dalagee jira.
caalaas isin ga'ee jira narraa dabadhataa. Baay'een isin danda'e baay'een isin obsu hunda keessanuu jechuudha. Waa hunda keessanuu afaan bantan. Haganas beeto isin arrabsutti na eegdan immoo maqaa koo waaminaa bakka isinirraa dabadhee taa'ee waa'ee keessan isin keessaa bahee jira bakka. Dhugaa baay'ee nama saalfachiistu baay'ee nama gaddisiistu. Ba'aa koonuyyuu nan baattadha. Dadhabe isiniin hin jenne asirra ol baatanii irratti viidiyoo dalagdu isinillee. Duraayu qalbii na cabdee jirti lammaffaa qalbii na cabsite sabboontu galatoomuma waan siin jedhu tokkollee hin jiru. Tokko waan siin jedhu tokko hin jiru. Maalis si godhe kan hunda? Wanti si balleesse jira yoo wanti si balleesse jiraate uummata kana biratti warqin kana goote jedhi toona himadhu viidiyoon irratti hin dalagin bakka. Siif waate seen gadda si himee jira. Ani viidiyoo dalaguu hin barbaadu hin fedhus bakka. Narraa dabadhaa ta'a. Uummanni sun sammuun keessan hin dalagu. Maal namni isin jalaa callise namarraa hin callistanii isinoo? Immoo namarraa hin uumamne isin. Maal namni sammuun keessan dhagaa bichaadha? Isin wanti isin beektan piraankii qofa bichaadha. Piraankiin asirratti kan hojjetamu piraankiin guutee jira. Piraankii yoo barbaadde garaa biraatiin narratti hojjedhu bakka waa'ee kana narratti hin hojjetina ani piraankii akkanaatis hin fedhu. Hin barbaadu bakka narraa dhaabbadha achumatti. Warri kofaltanirree guyyaa tokko jechuudha kan jaalatee dhabesi hundi keessanuu jaalattanii dhabdanis jaalattanii beektus waan ta'eef jechuudha. Anillee guyyaa tokko kolfuu danda'a. Yookiin immoo akka hiriyyummaatti isinitti dhiyaadhe isin gorseetoo isin jajjabeessuu danda'a. Galatooma waan bira waan tokkollee isiniin jechuu hin danda'u. Sabboontu yoo rabbiin kee sodaatte viidiyoo sanarraa kaasi hin barbaadu. Siifootillee kaasi siin jedhee jira. Viyuun isin marara. Hojii keessan argadhaa. Homaa wanti isiniin jedhu tokko hin jiru. Hundi keessanuu galatoomadha. Maqaa koo